dhugatti dhufuu keessaniif baay'ee gammannee maatiin obboleessa keenya Jabbaar akkasumas obboleessi illee gaddi keenya malee jiidhaadha. Maddaan keenya malee argitee hin qorre baay'ee gaddi guddanuu dhaga'ama. Waan hundaanuu olumaan jirra. Qofa keessanii kan Jabbaar Oromoo guutuu dhabe waliin dhabnee gaddi tokko keessanitti hin dhaga'amin. Maqaa isaa inni argitee qalama warqeedhaan barreeffatee kutee jira. Ajaa'ilu maal jedhe kaddu'ee obbaafate kaddu'ee kutee obbaafate warra zamana tokkotti goota fakkaataa turanii nulleen faarsaa turre baay'eetu jira meree ijoollee. Warri sun sila gaafas du'e goota jennaan hime har'a immoo bakka biraa jiru jarri sun. Goota jedhaani turre har'a immoo galtu ta'aniiru. Kaddu'ee obbaafate. Osoo argitee sabaa waliin dhabin maatii waliin dhabin firaa waliin dhabin qabsoo waliin dhabin kaayyoo waliin dhabin namni kutee alhamdulillah jedha inni argitee iddoo lubbuun isaan jirti ammallee nu keessa jirtu kun hundi keenya argite isuma jechuudha. Kanaaf waan baay'ee jechuun barbaannu mana hidhaa dhiphaarraa gara bal'atti baaneerra isin qofaa miti. Ummanni bal'aan guutuu akkuma keessan bakka kan dhufu barbaada. Wanni baay'ee mijataati miti jechaa nama dhookaa jirra. Ergi baane irraa kaasee baatiiwwan as darban waggaa tokkoo fi ji'a ja'a qofaan hidhamne walumaan hidhamnee mire. Mana hidha xiqqaa keessa turre isin mana hidha bal'aa keessa turtan. Hin beekne qalbiin keessan guutuu akka nu bira jiru. Tokkoon keessan mana keessan fayyaa akka hin qabne hin beekne Oromoon hagan hidhamne walumaan hidhamne. Untuk kena bagi kami hujan oleh jennu fagoo bitu malah ni kami. Wanna kita mana ada di subah itu ya. Orang sama tempat tadi kau tadi duftan. Gatoni kena abo ada le mana ada kisah cisa juru. Kasmas boleh uang kena kafa malah baik itu mana ada jera. Nunu ikamu kena le baik bekan juru. Persanti di dalam shani kami terbata misalnya malah ada kisah jera nu fakata. Garu waan qabatanii fi qabsootaan nuti ce'uun gaariidha. Oromiyaan keessatti bor Oromiyaaf isinumatu jiru.